jaalallee kooti yookiin immoo abbaa manaa kooti nama biyyatti ani beekudha jettee maallaqa kee itti laattee akka obboleettii kanaa akka hin taane irra darbee maallaqa ishee abuurraan jaalallee ishee abuurraan darbeeyyuu obboleessa ishee haadhoo ishee dhiiga ishee dhabdee jirti dafqa ishees dhabdee jirti jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni keenya yeroo itti himanii nama amanuutti deemna jechuudha. Anarraa kaasee nama amanuun immoo kunoo miidhaa akka kanaa miidhaa irraa fayyuu hin dandeenye madaa jechuudha. Madaa irraa fayyuu hin dandeenye saaxilamtee jirti obboleettiin keenya jechuudha. Obboleessa isheef Waaqayyoo lubbuusaa amaaru jenna. Garuu nuti immoo maal irraa barachuu dandeenya isiniin jedha. Nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa jechuudha guyyaa har'aa wantuma beekanne jechuudha. Wantuma yeroo hundumaa irraa dudubbannu obboleettiin keenya tokko jechuudha shashammannee irraa gara biyya Arabaa dhuftee hojjetattaa kan turte jechuudha. Biyya Arabaa jaalallee ishee yookiin hiriyyaa isheetti maallaqa ishee waggaa dheeraa laachaa turte jechuudha. Ishiin akka yaadaa jirtutti jaalalleen koo yookiin abbaan manaa kiyyaa maallaqa kiyyaan dalagataa jira. Dalagee booda gaafan galummoo itti gammadaa jetteetiin amantee jechuudha. Nama biyya gaaf tokkaa fi nama biyyaatiin nuti wajjin alannee wajjin guddannee naganuu hin danda'u nakaaduu hin danda'u jennee waan baay'ee goona jechuudha. Garuu namni amma ijasaa bitaa kana ijasaa mirgaa kana gana jechuudha. Kanaafuu yeroon kun yeroo itti haati ilmoo ishee gantu abbaan ilmoo isaa ganu jechuudha. Muudannoon akka kanaa hanga lubbuu ishee irra darbee kunoo lubbuu maatii irrallee ga'ee jira jechuudha. Daafiin qayyaa mana guba jedhan. Kanaafiyyuu allaattiin fira fakkaattee simbirroo nyaatti jedhan. Simbirroon fakkeenya simbirroon allaattiitti kan isheen siqxu anis nan bararaa innillee hin bararaa. Gahee Rabbi nuuf laatee waliin nyaanna nuti firadha jettee wajjin baraarti jechuudha. Garuu allaattiin deebiseetuma ishii nyaata jechuudha. Sinii galee akkasuma nuyi shamarran biyya Arabaa jirru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sammuun keenya kuni qulfiidha. Qulfii qaba waan gaafuma biyyaa baane wayii nutti qollofameetu asii humna ta'e tuqaa wayiitu nu tuqa ta'e hin beeku. Yoo namarraa barachuu anqes yoo dhageenyes hin barannu nama tokkorraa namoota baay'inaan lakkoofsa hin qabne miidhama miidiyaa kanarratti ni argina ni gorfamna ni dhageenya. Garuu bool'ichuma kaleessa namni otoo ilaaluu keessa bu'e sanaa irraan gorru nutis isumatti gadi galla jechuudha. Maaliif obboleettiin kun maal taate yoo jettanii maallaqa ishee hiriyyaa kanatti ergachaa turte jechuudha. Hiriyyaan ishee sun garuu maallaqa ishee lafa sitti binnee mana sitti ijaarree waan takkallee itti godhee itti daldalaallee hin jiru jechuudha. Garuu waan inni gochaa jiru maal seetan? Itti nyaachaa, itti dhugaa, itti qama'aa warreen araadan taane keessa galan wajjiniin itti bashannana jechuudha. Isheen akkasitti dafqa ishee xabbi gootee ishitti beetii namaa dhiqxee jecha namaa dandamattee ijoollee namaa wajjiniin sammuu ishee galabbattee hojjettee waa hedduu dandamattee maallaqa kana fiddi jechuudha. Namni kamillee shamarran biyya Arabaa ta'e kan akka qalbiitti maallaqa sumunii tokko fidu hin jiru jechuudha. Waa hedduudha. Laayivii ishee cuftee, gaa'ila ishee cuftee, barumsa ishee cuftee, waa hedduu cufteeti jechuudha. Argitanii yeroo ishee gubdee, ala ishee gubdee, waa hedduu gubdee maallaqa kana itti fayyadamaa borummoo irratti guddadha irratti gammada irratti yoo ilmoo argadde ilmoo kottan guddifadha jetteetu. Ammoo namni kamillee biyya Arabaa taa'ee kan jaalatu onlaayinii yoo galle yoo hin argannu qoy ani dhuguma mataa koorraa kaasee jechuudha. Anuma kanarraa kaasee yoo biyya Arabaarraa yoo galle yoo asitti janajjanne malee yoo asitti maallaqa keenyatti laalle malee yoo asitti waadaa galle malee anumarraa kaasee gaafa biyya gallu qoy nuti nama miti maaliif namni ko hojii kee laalessi faana deema. Yoo ati nama taate galtee maallaqa kee gadi qabdee hirriba kee dibbin godhiira fi jinjanaa dhiiraa dhiisiitii jechuudha. Hin amanamu waan ta'eef maaliif si harkaa fuudha shamarran biraa wajjin si harkaa fuudha nadhoota biraa wajjin hin adeema. Abbaa ilmoo kooti jettee hin amanta nama biyya kooti jettee hin amanta baay'ee nama jaalladhu jettee amanta kuni ni amanama jettee itti of laatta jechuudha. Anarraa kaasee isin bichaa miti.
Garuu namni amma hiriyaa gantuu malee hiriyaa dhugaan hin jiru hin amanin. Innaa obboleettiin kun jechuudha erga maallaqa ishee ergaa turteeti obboloonni ishii maallaqa kee maaliif ergitaa? Maallaqa kee of harka kaawwadhu. Maallaqni kee iddoon taanetti ba'aa jira. Inni kana gochaa jira. Ati garuu gaafa dhufte itti gaabbitaa jedhaniiti itti himan jechuudha. Yeroo kana ageessu gocha maatii ishee jecha maatii ishee dhageessee maallaqa kana irraa dhaabuu jalqabde. Gaafa isheen maallaqa kana irraa dhaabuu yookiin immoo isa dura irratti ergitu yeroo isheen addaan kuttu maal godhare? Sababa argatee oduu kana isa biraan ga'ee ati maallaqan balleessita waan kana booda maallaqa sitti hin kennu yeroo isheen jettu obboleessa ishee waamee akka jira mitiigaa akka walitti siqinsaatti obboleessa ishee ofitti waamee of bira bushee halkan keessa saa'itii 8tti ka'ee obboleessa ishee galaafatee jechuudha. Innaa obboleessi ishee erga du'eetii namichi kun to'annaa jala oolfame. Murtii waggaa 20 hidhaan itti murtaa'ee jechuudha. Shaashamannee keessatti Oromiyaa keessatti jechuudha. Innaa namni tokko gaafa waggaa 10 itti murtaa'u gamaggamaan jedha wajjin waggaa 20 gara waggaa 10tti gadi siqaafi jechuudha. Kan du'e maali? Isuma du'e bade. Obboleettiin kun maallaqa isheen argan jaalallee jaallattu sanarraas adda baate. Sichi namni obboleessa ishee qale ishee waggaa 10 ta'e waggaa tokkottuu aba'u kana booda inni maal ishee miti kalas kaansel ta'e. Maallaqa ishee nama sanarraa argachuu hin dandeessu. Badi dafqishee inni mana ormaa keessatti akkanatti fiddesu. Obboleessa ishee yookaan dhiiga ishee dhabde. Kanarra du'uma wayyaa jechuudha. Du'te jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Isa du'ee waalama wayya kana taa'anii dhaga'uu wannaa jechuudha. Anaan naguma dhugaa waaqaa baay'ee na aarsa jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran keenya yoo itti yoo gorsinu daandichuma sanarra deemne jechuudha. Innaa namoota lakkoofsan qabnee akkas ta'a jechuudha. Kan lubbuun hin baanellee kan galanii ofiima isaaniitiin illee lubbuuma isaanii illee dhabantu jira. Kan maallaqa isaanii maatii harka kaawwatanii irraa maallaqa isaanii maatiin illee xirritti godhee sin beeku umee jedhamtullee baay'ee jira jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu muudannoo obboleettii kanaaf haa ta'u nuuf muuxannoo haa ta'u irraa haa barannu. Maallaqa keessanitti hin jaallatiina. Haadha keessa hin jaallatiin, abbaa keessa hin jaallatiin, fira keessa hin jaallatiin. Maal sitti fida? Jibba sitti fida. Maallaqni kee jibba sitti fida. Maallaqni kee du'a sitti fida. Dafqachee dhabde, umurii ishee dhabde biyya ormaa keessatti waa hedduu chaalenjii baay'ee agarte kanaa duubatti deebi'anii umurii ofii lakkaa'uu hin danda'anii jechuudha. Yoo dandeessan maallaqa keessan harkatti qabadhaa. Yoo akka carraa ta'ee namoonni booda kana dhuftan immoo akkaawuntii yoo qabaatan akkaawuntii keessan irra galchaa deemaa naa galmeessa. Birrii amma kanaa galchee jira. Irra galee hin galleessaas aqaatii cheekii naa godhaa jedha. Yoo barbaadan fedhii keessan maatii keessan gargaara. Akiid namni maatii isaa hin gargaarre hin jiru. Namni kamiyyuu maaliif dhiiga keetii, haadha keetii, abbaa keetii. Haati kee abbaan kee yeroo rakkatan gargaaruun dirqama keeti. Dirqama. Otuma waan fe'e ta'eeyyuu yeroo gargaartu karooraan gargaari. Hin gargaariin jechuu otoo hin taane. Ishee kaawwachuu barbaadde immoo kaawwadhu. Maaliif rakkinni biyya keessaa heddummatee jira. Yeroo kana maallaqa sana fuudhanii as baasu achi baasu akkaataa ati fidde sana hin beekan jechuudha. Akkaataa ati maallaqa kana itti hojjettee fiddu hin galuufi. Gaafa ati as baatee viidiyoo isaanii dawwaltee sagalees isaanii dawwaltee yeroo ati kokkofaltu fiizikaala kee ilaalanii bakka itti toleera jiru. Akkuma ati amma yeroo isaan faana odeessuuf teessee haasoftu kana gammachuu qabdi siin jiru. Eenyuyyuu taanaan immoo maatii keenyatti gammachuu keenya himanna malee ani fakkeenya jechuudha. Fakkeenya anarraa kaasee yoo maatii kootti dawwalee fuula gammachuudhaan wanti rakkoo narra ga'u jiru nan bashannanaa nan nyaadhaa nan dhugaa nan rafaa bakka jannata jedhan jannanni waan gaariidha jechuun dhaga'eera waan ta'eef jannatuma jettu bakka waan ana wayyoo otoo sinnaa argattu ta'e waan kana jedheen of jajjabeessa jechuudha. Yeroo kana
nutu rakkachaa jira malee lakkaa intalli keenya rakkachaa jirtu jedhanii birrii keessan akka malee godhu jechuudha. Maaliif ati bashannanaa jirta waan ta'e garuu keessi kee gubataa afaan keetu damma kana malee keessi kee akka duuba kee kana argitu miti jechuudha. Keessi kee miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu miidhaa keessa kee kan beeku eenyu si qofa beeku. Eenyu si beekuu hin danda'u. Harmeen kee si hin beektu jechuudha. Kanaafuu irraa of eeggadhaa. Waaqayyoon waa eegu turtii gaariidha.